baay'ee nama dhiba. Yeroo kaan amma jiru keenirraa maaltu jaallatamaa kan shamarran akkasitti maraataniin jedha. Har'a garuu yeroo inni na dubbisiisuuf yaalu miirri addaa ta'e keessa kootti dhaga'ameera. Anammoo yoomiyyuu jecha jaalala jedhu kana liqimsuun barbaadu. Karaa jallinaas ta'u gaarummaa maatii koo rakkoo isaan keessa jiran keessaa baasuuf yaadda'uun qaba. Qarshii Firaansirraa argadhu sirriitti itti fayyadamuutu narra jiraata. Malee geemii jaalala jedhan kana taphachuu eegallaan jireenya koo irratti koomeedii hojjechuudha. Arramoo yuunifoormii mataarraa kaawwattee nagaa miti? Lakki naguma aduun nagu beeti malee. Fuula kee yeroon ilaalu immoo nafaan adeemuudhaaf tola waan hin jirre natti fakkaata. Maal jechuu keeti? Erga yoomii immoo akkasitti haasa'uu eegalte? Eeyyee kaa kan daftee na bira ga'uu qabdu simeeraa afaan yeroo kee balleessaa jirta. Yeroo kee gubaa jirta gaafa naan jettu naaf galaan jiru maal jechuu barbaaddetti? Yoo yeroo kee miite malee si fayyaddi jedhee si yaadu. Simeeraan qaxalee ta'uu baattus amma barnoota ishee qofa irratti xiyyeeffataa jirti. Kanaafuu ishee jaalalli addunyaatti dukkanneessee wajjin dhiphachuurra ishee waliin waa'ee barnootaa haasa'uu wayya. Leenca du'eerra saree jirtu wayya jedhama miti reega. Kanaafiyyuu ani leenca du'eedha isheen saree jirtuudha. An akkas jechuu koo miti. Lamaan saree hin jedhamu. Ati qaxaleedha. Garuu immoo irriba jaalalaa rafteerta. Simeeraan immoo barnoota ishee irratti hangas mara miti. Garuu immoo hin rafne dammaqxuudha. Fedhii dhiifama naaf godhi malee walitti dhufeenyi kee fi simeeraa homaa nan gammachiisne. Baay'ee hin yaadda'in walitti dhufeenyi kiyyaaf ishee yeroo maafi. Yeroof gaafa jettu naaf hin galle. Inni buleesiif gala amma adeemu. Ani mee kanan jedhu sun? Ati mee kan jettu filan? Gidduu kana amala hedduu teessirratti argaa jira. Amala akkamiin moo narratti argite laa argaa kun? Ati jaarratti dhiyaattee hin beektu. Amma garuu jaarratti baay'ee dhiyaachaa jirta. Amma gaa kun inaaffaa ta'uu isaati. Inni yoo natti naaf malee ani nan gaddaaf iyyuudha. Inni maaliif sitti naaf? Ati moo maaliif gadditaaf? Isa inni ba'aa ulfaataa narraa fuudha jiru kan gaddaaf. Ani moo maal akkana dhibu beektaa? Maaliif tan beeka otoo hin beekisitti himu? Ani sitti himaa dhaggeeffadhu. Tole itti fufisi nagaa. Isaan gita koo mooraa kana keessaa dhabeetu na gaddisiisa. Annamoo nama daluun dhabee mooraa kana keessa. Kanaaf an garaaf deebisee si faana deema. Simeeraa daangaa kee caa jirtaam. Yeroo ati si ol nattaa osoo barbaaddu ani simeeraan immoo yeroo hunda garaacha kee asii gadi ilaali. Akkan garaacha kee bobeessu yaadichaa deema. Yeroo hundumaa. Ani maaltu si wajjin na iyyisiisee? Yoo deemtees deemee waafti isa fidee deemedha dhimma kee. Filan maaltu si aarsee na eegikaa? Mirga shamarran biyya kanaaf eenyutu dhaabbataa jira. Dhaabbati mirga dhala namaa addunyaa kanaayyuu hojiirra waan jiru nutti fakkaatu. Nutis dogoggorreerra. Dirqama dhaabbata mirga dhala namaa eeguun maaliif nu barbaachise? Hangama kootiin ga'ee akkamiin ba'ataa jira? Dubarri tokko karaa koo du'arraa yoon baraaran hojiin koo maalidha? Waan kana gadi fageenyaan hojjechuutu narra jiraata. Eeyyeen osoon ilaalummaa shamarran keenya jiraachuuf mirga hin dhaban. Anumatu dhiibbaa uuma. Eeyyeen anumatu dhiibbaa uuma. Hayi beeka akkamati? Nagaa kooti kiyyaa keeta akkamati jirta? Har'a gifti dureen kan jirtu moo qofaa kee ta'uun gaariidha? Eeyyeen har'a qofaa kooti. Amala barsiisaa herregaa keenya beektamtiire. Daree keessatti haasofte ishee jedhee dareedhaa gadi baase. Hojii darees barattootaaf kennee ture. Dhiifama gaafattee qabxii isheetti guddisifachuuf achi deemte jirti. Yaa barsiisa keenya sana maal wayyaa fi garuu dhugaa? Kun amala barsoota tokko tokko biratti baratamedha. Mee isa dhiisiiti harree isaanii dubbisuuf gara koo dhufte. Mooraa kana keessa ijoollee yaada qajeelaa qabaatan jiraachuu malu.
addatti ati immoo yaada qajeela qabda jedhee namana. Kanaafuu yaada wayis mariisuuf hin gara kee dhufe. Akkaminaaf deebisuuf qophiidha immoo waa'ee jaalallee keetu si dhiphisaa jira. Mudii natti qabachuu kee ta'uu isaati miti gaa. Anaan waa'een ishee na dhibbisaan jiru. Meeshaa dhiisiiti gaaffii kee itti fufi. Maal seeti? Mooraa kana keessatti mata duree tokko qabadheen ijoollee hundumaaf barnoota kennuuf yaadeera. Mooraa kana qofaa miti. Mooraan alatti illee hawaasa keessa shamarran jiraatan balaa irraa baraaruuf kutannoon hojjechuuf murteesseera. Kun yaada fudhatama qabudha. Mata duree akkam jedhuun kaati. Maaltu immoo yaada kana akka yaadduuf si kakaase? Jalqabdeettan mooka gaafa gaazexeessitoota mirga dhala namaaf dubbatan tokko tokkotti. Boodas gaafatamuun kee waan hin hafneef ammaan shaakali siin jedheen. Okay brother. Mata dureen kun anumatu dhiibbaa uuma jedha. Sababni ani mata duree kana filachuu jaaladheef yeroo hedduu waa'ee mirga dubartootaa fi daa'immaniif kan nuti akka dubbatan dhaabbata mirga dubartootaa fi daa'immaniiti. Kun immoo dogoggora ta'etu natti mul'ate. Nuti yoo dubbanneefoo dhiibbaa uumuu dandeenya moo dhiibbaa uumuu hin dandeenyu erga nuti yaadee booda dhiibbaa uumuu akka hin danda'u nuti yaade. Kanaafuu mata duree anumatu dhiibbaa uumuu jedhuun filadhe. Waaw beektaa mitiiree duriyyuu baay'een si dinqisiifadha. Amma immoo yaada kee kana jechuudha akka addaattiin ajaa'ibsiifadheera. Galatoomii beekaa. Garuu akkami waan hin milkaa'u sitti fakkaata? Akka keessi koo natti himutti dhugaa jiru yoon sitti himu waa'ee lubbuu namaaf yoo falmite waaqa birattis nama gaarii birattis eebbifamaadha. Warra humna ittiin dubbatan hin qabneef sagalee akka taanuuf tarii waaqayyootu gara dachee kanaatti nu erge ta'uu danda'a. Kanaafuu ani yaada keetti waliin gala. Jabaadhu hin sodaati. Tole beekaa koo baay'ee sitti gammada. Gorsi keenya jabeesseera. Homaa miti waan si gargaaru jiraannaan sin deeggara na gaafadhuudha. Naaf jiradhu beeki koo. Baay'ee. Hayyee. Uff, dhufte immoo dhagaa kiyyaa keeti. Harsaa baloo akkas godhee sun sanaa kun kana jechuuf ni ga'a. Hayi Simeera akkamati maal taatee qofaa akka dubbataa jirta? Maaliin qofaa koo haasaa jetteetu? Callisee mana fi mareedha. Gaariidha ani kanan jedhu. Ati kan jettu gaafii birsaan irra gaa. Dura dareetti hojjete sun sirrii miti naan jechuun miti egaa. Maaloo na dhiisi nan nadhabe dhugaa. Eenyutu akkas jedhe dursa nan dhaggeeffattu? Isaan alatti maal qabdare waan bira? Silaata akka nama bira abaloon hin jaalladhe abaloo baluurraa naaf dhawwinaan hin jettu waan bira maal qabdare? Waaqa koo Simeeraa irratti nagaa miti moo waa'ee jaalala maalii haasoftaa? Isoo dhugaa keeti. Siin jaalala barnootaa malee yoom jaalala dhiiraa si qaba? Jedhinni siin qaqqaba. Amma umriin koo waan hin geenye walii gadi fiiguun hin gaafatu. Garuu gaafa umriin koo ga'een oolu. Achiina funaani kaappa. Amma umrii keessa jaalala hin geenye. Si dhibeem rakkootu jira moo? Oo safuu dhabbo. An kan hin jedhu. Yaasii moo miina dhiismee nattaafu si faana dubbachuunsa. Turi waan dhufteefillee osoo dubbattee gurra koo hin cabsin hin deemtu. Lakkanoo yaadee kukkaasira si faana dubbachuurra deemeen jaarraa mariisisa. Silumayyuu natu iddoon taane dhaabbate. Maal? Dogoggoree iddoon taane dhufe na agartayyuun sin agarsiisite mango. Deemeen jaarraa faana dubbadhaa. Ajab. This is talent jedhetti jirjo. Edaa isaanitti moo dhufte? Maaluman jedhaan jedhi mangurra koo. Guyyaa tokko na sobdeen beektu. Kiyyaa keetiin jaalalli jaarraa qabeera naan jedhi. Torban kun torban eebbifamta akkamiitiin jedheeman. Oduun kun utuu hin qorribbeen ol biraa baasuun qaba. Let's go! Jiruu keenya akkam bulte? Nagaa kooti meeti akkamati? Jirra galata isaa abjuun akkam ture? Ani abjuun abjoodhu yoon abjoodhe si yaadadhu si bira akkami? Yoon abjoonnillee nagaan buluu kee akka gammadde ibsuuf abjuun gaariidha jechuun sirra jira. Ana beekta mitiiree falaasama akkas akkasiin kun naaf hin galan. Silaafuu dhiisi bagayyuun abjootiin. Maaliif? Guyyaa fi halkan waa'ee barnootaa qofa waan yaadduuf abjuudhaanis akka ifoof eegsiin jenne siif yaadda'een. Argameetiiree hin badu osoo halkanitti dabalatanii barataniiti. Oo akkasumara barnoota jaalachuun kun garuu maal jedhama? Harka lama qabaataniif muka lama iyyaaman jedha Oromoon gaafa mammaakku. Waanuma irratti xiyyeeffatte qofa hojjechuu qabda jechuu kooti. Kanaafuu biyya ibsaan halkan guutuu ifu keessatti rafuun yeroo kee balleessuudha. Inni asii gaariidha.
obboleeta keenya baadiyyaa garaagaraa keessa jiraniifoo yaaddeettaafi godinaalee Oromiyaa baay'ee keessa haalli hundumtuu mijataa miti. Kan itti hir'atutu baay'ata. Inni dhugaa keeti. Wanta kana yeroo hundumaa yaada. Isaan haala ulfaataa kanaan baratanii dorgomaa ta'uuf yaaluun isaanii ulfaataadha. Karoorri koo gara fuulduraallee isaan akkasiif birmachuudhaaf. Lammii barateetu gaaffii mirgaa gaafata. Isa Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhan sirriitti amanta jechuudha. Kun dirqama jecha amanuun nurra jiraatudha. Maatiin keenya carraa barnootaa osoo hin argatiin hafanuu gaafachuun mirga hin qaban ka'a. Lakki kun hiika dogoggoraati. Maatiin keenya nu barsiifataa jiru. Isaan sammuun isaanii kitaaba. Kanaafuu isaan barnoota hin dhabne. Jireenyi waan baay'ee isaan barsiisteetti. Abbootii ganamuma hayyuu ta'anii dhalatanidha. Yaa jiru kee jireenyi kee baay'ee nama ajaa'iba. Jechuun maaliif? Isati waan lama dandeessee wal faana adeemsistuufika. Waan lama yeroo jettu maaliif maal? Tokko jaalallee kee tokko immoo barnoota kee. Meeti waa'ee jaalallee maalii haasofta? Yeroo darbe simiti kan akka jaalallee qabdu natti himte. Ifama dagadheeni eeyyeen hin ulfaata ta'us danda'udha. Fuulli kee garuu waan rifatte natti fakkaata. Jechuun maaliif rifadha? Siif haa ta'u amma akkam na dubbisiisuu hin dandeessu? Oduudhaan na qabdeeyyuu saatiin ol deebinu ga'eera. Yeroo boqonnaa laaqanaatti siif haa darbu. Amma gara daree deemuu qabna. Tole si faana deemuun ni danda'ama? Lakki inni kun illee ayyamamaa miti. Akkuma sitti tole haa ta'u booddee wal agarra. Ammoo kan seerri mana barnootaa magaalaa Finfinnee hin eeyyamne rifeensa kee golgattee jirta. Rakkootu jira moo kiyyaa keeti? Eeyyaan dhugaa keeti. Xiqqoo mataa kun dhukkubee tureessu amma eeyyumsi fedhin ol seene. Jaarraa iddoo kana qofaa kee taa'uun jaallatta. Kana qofaas miti qofummaa ni baay'ista. Maaliif garuu? Kiyyaa keeti. Lammata gaaffii akka kanaa nan gaafate. Wannatti immoo barbaade duwwaa itti natti miti ati. Sin gaddisiise natti fakkaata. Baay'ee dhiifama. Atillee baay'ee dhiifama. Miira keessa galee si rifachiise miti? Rakkoon qabu jaarraa. Yeroo hedduutti yaadaan ture. Biyya keenya keessatti kabajamuuf kabajamuu dhiisuu mirga daa'immanii dubartoota irratti namni akka ofiisaatti quuqamee dubbatu hin jiru. Kanaaf yaada gaarii ta'a jedhee yaadu tokko qabadhee ka'eera. Kanaaf yaada koo kanaaf akka yaada dabalataa naa qoodu gara kee dhufe. Yaadichi yaada bareedaadha. Yaadicha irratti akkamitti hojjechuuf yaadi kee yaaditi? Mata duree anumatu dhiibbaa uuma jedhu mooraa keenya keessatti shamarran qofaaf leenjii gabaabaa kennuuf yaadeera. Achi booda isaanis anumatu dhiibbaa uuma jecha jedhu kanaan tattaafatanii ka'u jechuudha. Akkasittis mirga shamarran naannoo keenya jiraatan ni kabachina jedheen amana. Ayyaada kee kanatti sirriitti waliif gala. Kiyyaa keeti. Yaada kee kana namoonni meeqa akka miidhamanii jiran quba qabda? Magaalaa kana keessatti lubbuun daa'immanii darbee suuraan isaanii magaalaa kana keessa kan maxxanfamaa ol lakkoofsan qaban. Daa'imman kun maaltu isaan bita jettee yaadda? Osoo uummanni keenya tokkummaan irratti dammaqee lubbuun namootaa akka qoosaatti hin ba'u ture. Eeyyaan dhugaa keeti. Biyyi keenya lola firaa falagaan gatii baasaa jirti. Isa kana biratti ammoo yeroo walii keenya wal miidhu arguun baay'ee nama gaddisiisa. Maal seeti? Biyya kana keessatti gariin kan miidhe miidhagee kan miidhame immoo dhugaansaa akka hin argamneef aadu. Gariin kaan ammoo isa miidhe balaaleffatanii isa miidhameef dhugaansaa akka argamuuf aadu. Argite garee waliif faallaa ta'an kun asuma biyya kana keessa jiru. Gama kaaniin dubbachuuf umuriin keenya yoo nuuf hin ayyamne illee karaa dandeenyu lubbuu walii baraaruun dirqama keenyadha. Kana jechuun yaadi kiyya yaada baay'ee bareedaadha jechuu kooti. Jabaadhu kiyyaa keeti. Tole ulfaadhu jaarraa. Namoota biraa yaada kana na deeggaran eenyuyyuu mariisisee gaariidha. Barsiisota keessaatii nama tokkotu dubbisteetis natti tola. Isaan caalatti si deeggaru jedhee yaada. Ayya jaarraa galatoom. Amma gara kilaasii deemeen booda isaan dubbisa. Anamma xiqqoos turuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhu kiyyaa keeti. Tole jaarraa. Baay'ee. Maanis fuula kee ciree fakkeessitee dhaabbattu yeroo sitti malee sirraan bareechuu seeqi. Meena dhiisi. Wayyoo si nan barre jechuudha. Eenyutu immoo sin barree laata? Ishee akkasitti fuula buleessa kootii kana ciree fakkeessituudha. Yaa Sumeera. Dirqama namni bira jira nan seequma qaba jechuudha miti. Ishee akkasitti seeqa malee. Mee haa ta'u maraattuu ko nan seeqa. Turi anaa maaluma naa wayyan jedhee mana. Waa'ee maraatummaa kee moo waan biraadha? Beenola tol kabajaa deemne seensisa. Tole kan biraa immoo maali dare? Mata duree suuqillee gidduun beesitti fedhu kana harkaa qabbaneessite maalum fayyidaa qabamoo sitti bees. Natti him rakkoon qabuti. Oo kana waan qorraa fayyadamuun barbaachisaadha. Meetil maami waan akkana raajaa jiru kana. Uff ati immoo sobeeftuu maa himna dhiphistaadha. Awwaa'ee kennaa waliin malee waa'ee jireenya kootiyyuu tilmaamee hin beeku. Amma yoo sona gaafatte
waa isheen sitti mataa. Dhiisin jedhee erga jaarraati namni badee dhabu. Jaarraan immoo maal ta'e laata? Kan keessi laasaan hin dhumu. Kiyyaa keetis afaan walitti nu fiddu taanaanii du'eera badeera naan jettu seeta. Maal? Kiyyaa keetuma kitaaba malee nama nagarreetu. Sin dhibu? Dhugaadha taanaan baay'ee nama dhiba. Turi. This is mind jedhetti yeroo. Gurbaa binaan. Hoosimoo. Ijoollee kunuunsa dandeessi jaalalli qaba jechuudha. Kastaanaa itti kennaa ol jaalalli qaba jechuudha. Akkamiin godhuun jedhee sammuu koo qaba. Ati immoo sammuu addaa qabdaa? Dhiisime an kana booda nama qotaatti filaaluun qabu. Deemee sammuu koo kana bu'aafuu qaba. Ture garamara deemtaree? Achi na funaani ka gurbaa kennaa walitti fakkaadhamu. Maal jechuudha? Na sochoo barbaadde. Hamma ati gaa kennaa walitti fakkeessuu keedha. Oh my goodness, kennaa faana nama daaluuf akka hin taane qofa. Wayyoo simeera. Ture meetas turre nama raachita. Yaa simeera. Sittaa tolu. Guyyaa kanaaf bareechitee deemte. Turi. Si abbe? Oduu yeroo darbee sobaan aan jedhika. Tole intalaas akkam jette immoo? Qosarra hin jiru simeera. Oduu akkas miidhagdu kana natti himtee na salphista. Simoo cubbuu sitti hin ta'u? Yoo natti himtee natti hin ta'u taanaa ija koo duraa badi gurbaadhana. Silas filannoo maal hin qaba sittani malee. Itti fufisee eegaan jira. Si dhaga'ee jaarraaf hin gammadu seeta? Tolechi yoo. Gurbaan waa tokko dhageen hin beekin jira siin jedhee. Achii na funaani kaa. Akkas jechuun waa isaan duratti haasaa tura waan biraadha jechuudha. Isas na eegi. Isa bira geeyyoon si beeksisu ta'e. Maal hin du'an lammata oduu kee dhaga'an? Filannoo na adeemta mamma hin deemu. Hin deemu hin deemne maal fiddaa? Achii na funaani kana barre jechuudha. Maafii diri silaa dhagaa kana faana ol si fakkeessa ture. Tureen kan hin jedhu jaarratu iccitii shadhusuuf callise moo? Kiyyaa keetiitu gaaffii jaarraa fi dhiyeessine moo? Anuma tariifate moo? Adda baasii gooftaa jedhe faarfataan moo eenyutu jedhee? Abbaan barbaade jedhu maal nagashina? Garuu wanta kan adda baasuun qaba. Itti yaadi. Eenyutu ragaa qulqulluu ishee qaba oduu kanaaf? This is mind jedhetii jarjoo. Addaan kan kiyoo. Yaasimoo. Let's go! Jaarraa nama jaalala kamati? Osoo gadi hin taa'inna isaa duun eegaltiitta. Maaltu argame immoo? Kana gararraa siin mala dhugaa. Intalli barnoota ishee malee dhiira ijaan galagaltee ni ilaalti jennee nuti yaanne gaafa isheen jaalalaan sirraa qabamtu addan jedhee dhugaa. Maaliin tuqxee laata? Beenol, naaf hin gallee bara. Waa'ee maalii haasaa jirti? Anuu yeroo nagee akkasuma rifadhe. Beenol, waan natti himuu barbaadde kallattii yaannatti. Na dhoksuuf hin yaalin. Simeeraan dhuftee waan hundumaa natti himteetti. Kiyyaa keetti akkas jaallatteef gaaffii jaalala akkasii dhiyeessite natti himteetti. Maal? Maal haasoftaa Beenol? Maal waan hin fakkaanne hin fakkeessin? Waan akkas jedhamu hin jiru. Anaaf waan ati dubbattu kun waan haaraadha. Ilaa kun ammayyuu dhufte. Hi guys, jedha warra tiktokan. Jaarraasa dhugaa congratulations. Ijoollee rammaa raattan immoo naaf galaan jiru waan keessan. Hammati na dhosoo keessa hiriyoonni kee yoo sii gammanne maal rakkoo qaban? Kiyyaa keetti yeroo si bira dhufte maal siin jettee? Inni biraan amma akka ishee dhuftee sitti himtu maal tonne ture? Jalqaba irratti kiyyaa keetti kan isheen afaana dubbatte akkamittiin shamarran mooraa kanaaf leenjii kennuu akka dandeessuudha. Akkam leenjichi mata dureen isaa immoo nus barattoota ciccima jaalalli qaba jedhama. Moo shamarran tokko dhiira jaalatte gaafachuu dandeessi jedha? Of maal amma yoo xumurre? Amma nu xumurutti yoo teesse maal ta'a? Obsime. Maal akkasii yaadaa jirtanii naaf ifaa miti. Garuu mata duree isheen leenjii irratti kennuu barbaadde anumatu dhiibbaa uuma kan jedhudha. Elaaka ani nimni ati dinne jettee arme Beenol hin jenne kun mucaan agaarratti dhiibbamtee dhufte ka. Maal ammatu jallee kee ilaalee sittillee qabeerate amma jaarra sin gaddisiisu. Maal oosimu tasgabbaa'ime
boodarra dubbattaati. Maal akka inni jechaa jiru siif beefeera? Simeera mee har'umaaf tasgabbaa himi. Kan dubbataa jiruuf kan kiyyaa jettee waa'ee lubbuuti bara. Beektaa shamarranni meeqa hammina namoota hamootiin ulfina isaanii dhabaa akka jiran akkasumas daa'immanni meeqa guyyaa guyyaan akka hatamaa oolan. Maqaa abbaa ilma fura qulqulluutiin maal haasoftaa jira? Kun yoosii yookiin nama baay'ee ati jaallattu irra ga'e malee hin hubattu. Kiyyaa keet gocha kana balaaleffachuuf uummata ishee akka barsiisaniif shamarran mooraa kanaa leenjisuuf fedha qabdi. Kanaafidha kan isheen nama riisuuf gara koo dhufte. Kan isheen na bira dhufteefis osoo hin qofaa taa'uu na argiteetti. Baay'ee nama dhiba. Argitee Simeera. Irri tokkoo fi shamarran tokko yoo wal faana taa'an yookaan wal faana deeman dhimma jaalalaatiif qofa miti. Osoo hin hubatiin qubaan gubatiin jedhe Oromoon. Boo amma baay'istan gaa awwaa manatti fakkaateen dubbadhe malee aan deemeera baay'ee. Yaasimoo maaluma siif fayyaa garuu. Oduu mucayyoo kanaan jibbe. Beenol kaa'imee gara daree deemna. Eessan bichaaraan kolma deemee dubbisuun qaba. Hi brother. Akkamati? How are you, my sister? This is mind jedhe teacher John. Gurba eessa goota Ingilizii fakkaataadha? Addaan naa warra diina siiti moo? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama kolfisuu dandeessaani. Eela akkasiin jettuure afaan Oromootiin yoo gadi qabdee malee hin fudhatu sammuun kiyya. Oromoo qulqulluu waan taateef ka. Inni kun beekamaadha. Kan kee garuu hanga torbaatti lakkoofnu malee nama shakkisiisa. Ammuma gelduuree sammuu. Dhiis anumma isa biroo hin dhumne an kan hin jedhume fuulli kee haaraadha. Eessa dhufte? Dhiis anumma isa biroo hin dhumne an kan hin jedhu fuulli kee naaf haaraadha. Eessa dhufte? Oromoo qulqulluudha. Maatiin koo jijjiirraa hojiitiif gara kana dhufan. Anis isaan nufaana dhufu. Maal haadha koo? Firan qabdu? Maal jechuudhaan? Maalo qarshii walitti bu'uun jallee si barsiisnaati mooraa kanaan barate gara mooraa dhuunfaa deemu astiin baratiin dhugaa. Manni barumsaa dhuunfaa wanta qabxii gaarii kennan immoo wanta seeraan barsiisaniif. Maaltu isaanitti irratti jettee tudha? Mana barumsaa dhuunfaa baay'ee manjibbaan maquma isaayyuu dhaga'uu hin barbaadu. Abbaan kee kanan dhageen qofa. Abbaa koo beektamoo? Akkas jechuu osoo hin taane gaafa fuula kee ilaalu abbaan kee waan mana barumsaa dhuunfaatti si barsiisuu barbaadu ati immoo waan isa didduu natti fakkaata. Nama dhiba iji keenya miidhagoon kun salphaatti ilaalee waa hubachuu hin danda'a jechuudha. Tilmaamni koo sirriidha. Abbaan koo mana barumsaa kanatti akka baradhu hin barbaadu. Ani garuu sababan asitti barataa jiruuf hin qabu. Sababa isaa garbaruu hin danda'a. Isaa anaan alatti eenyumti iyyuu beekuu hin qabu. Asirratti gaa waliin gallu yoo natti himte natti himi hin ta'u taanaan an deemu kooti. Odeessituu wayiitis hin jedhu. Achiin hafuunaani ka gurbaa nan barre miti sila keessatti na beekta harruume. Edaas hin barre kennaan hin jedhamu. Maal haa dhokko maqaa na baran akkasii. Siif qabamuu deema siif barreessu harka kee irratti. Maal? Anitu maqaa kee harka kee irratti barreeffatamaa? Innis itti bareedee fatole. Dhugaa keeti maqaa koo harka kee irratti osoo hin taane onnee keetti akka barreeffattu hin barbaada. Waaqa koo maraatu wayiitis hin jedhume. Lakkii gabaabaa malee obboleessa kootii naan jedhu. Eenyummaa kositti agarsiisu taanaan an Simeeraa miti na aman. Waaw maqaa dinqii qabda Simeera. Waan si galchuun qabu. Inni dhuguma nan galchu. Garuu immoo mooraana keessa akka na barsiistu sin kadhadha. Eeyyee akkas taasee malee an nama kadhatan malee nama kee kanatti tuffata itti taasisan miti. Tolee. Tole hayyee ammoo irraa jalqabdee moo yoom na barsiisuu eegaltaree maayitii jira. Obsi Biraazir sa'aatiin barbaadetti argame. Kun immoo maraatu akkamitti.
Brother. My sister. Kam tu sama? Ani ollee jira. Takkam. Jira sagalatu. Jiraadha tollee sitti haa tolu. Eessatti moo fiigee jirta? Aminatu illee akkasuma fuula tokkotu jira. Deemni mooraa keessa horsiisu qaba. Qophaa'e ijoolletti mooraa kana walitti qabnee fuula isaanii dura dhaabna. Isaan walitti qabus hin gaafatu bara. Isaan iyyuu walitti qabanii iddoo ija kaameraa jalaa dhokatte sana tataa'u. Yaa inni dhugaa keeti. Arra kana mooraa dhuunfannaati deemi jaalama jeessi. Turi. Gurbaan ati akkasitti lafa dhiphisaaf jirtu kun nama akkamii? Mucaa akka norii wayiiti. Urgooftuu jechuudha? Yaasmiira. Inni marra akka deeman bartoota mooraa kana bira. Maaltu immoo uumamee gidduu kanatti? Kunaan beekumsa koo dhangalaasuun isiniif hin galu. Eessa deemuun jedheeman osoon keenan akkas jedhate qilleensa irratti deebisa. Keenan immoo eessa? Maal ta'a yoo dursitee beekumsa dhangalaasi na gaafatte? Naaf galeera. Isaa teekinooloojiitti ani immoo urgooftuudha jedhe miti. Kanaaf akkas taata. Amma gaa kun beekumsa taanani? Shooqa xaleen ma ati akkasitti na bira waliin jijjiiramta yeroo hunda. Maal onarraa deemee si meeras wajjin nan gubadhee? Silafoon yeroo hin qabu biraazar baay. Yaa Waaqa yookiis immoo asii baas yookiin anan as keessaa baas kanan taane taanaan nama raachuu isheeti isheen. Meeto. Ooyye Firaansi. Maalirra jirta waan taaraan immoo maaltu jira? Qarshiin akka baay'ee na barbaachisu eda galgala tekisti siif godheen ture. Ganama karri barraa dammaqeen qarshii siif ergeera. Siif hin dhufne moo miisajii? Dhugaa moo bilbilli koo cufaa ture. Naaf jiraadhu dhugaa. Kunoo maal jechuu miti? Maaltu jira dee waan taaraan? Waan ajaa'ibaa tokkotu jira. Maaloo maaliidha? Dafi natti himi. Akka yaadutti jiru kee waan jaalallee qabu natti fakkaatu. Sobee fakkeessaa jira jedheen shakke. Akkamitti akkasitti yaaduu dandeesse? Sila osoo hin beekin jaalallee kee jennaan waa'ee jaalallee maalii haasofta taanaan jedhu seeta? Tole, achi hoo? Yeroo darbe kan natti himte kaan jedheen. Osoon ilaaluu fuulli isaa jijjiirrame. Isaa hinaan jedhe. Fuula isaarraa baay'ee masobatu dubbifama. Waaw, kun anaaf oduu dinqiidha. Akka salphaatti milkaa'u kooti. Ani sitti meera. An Firaansiin waan an barbaadu argachuu malee waan an barbaadu dhabuu naa deeffanne. Anis milkaa'u kee qofan barbaada. Jabaadhu Firaansi. Toleetis naa jiraadhu. Guyyaa tokko garuu gatii kee sirriitti hin baasa. Hin yaaddayin waan feete kamiinuu si cinaan jira. Amma deemuun qaba bareedduu ko. Garam deemta ree? Jiruu keen bira deemuun qaba. Kana booda sirriitti itti dhiyaachuu qaba. Jiruu keen suuta kan koo godhachuuf kun mala jalqabaati. Amma garuu nuti ganama si biran dhufan jedhee waan ta'eef osoo deemu baattee natti tola. Har'aaf yoona dhiifte maal ta'a? Ani dhiisee ati deemtee haa jennu. Maal takka uumamu yaaddeetta? Maaltu uumamee natti himi? Akka ani hafitti walii gallee deemaa jirrutu beekama. Kun immoo hojii keenyaaf gufuudha. Innis jireedha. Sitti meen tureyyuudha. Firaansi. Dhoksaadhaan hojjechuu qaba. Natti deddeebitee na arguuf hin yaalii. Nayyaala. Kun nayyaalaa waan jedhamu miti. Raawwadhu malee. Ansiif yaadda'ee ni bara. Tole haa ta'u. Yeroo gaarii. Gurbaa Simiraa maraachaa fi turteemmaa kana ta'uu qaba. Akkam jirta Biraazar? Ijoolleen mooraa kanaa immoo nama baruudhaaf aktiividha jedhudha. Kan si dhibu immoo faallaa isaati. Anaaf Simirarraan kanaaf ijoolleen mooraa kanaa hundi isaanii jireenya dhokataadha kan isaan jiraatan. Ani ammoo jireenya dhokataa namoota qaban itti dhiyaadhe dhokataa jireenya isaanii gadi diiguu nan jaaladha. Walaa baru keenaniin jedhama. Filannoon jedhama. Hiriyaa namoota hiriyaa hin qabne nan jechuu dandeessa. Anan namoota qofummaa jaalatantu na firoomfata. Yeroo jettu naaf hin galle. Jechuun koo yeroo hundumaa kolfaa waan jiraadhuuf namni na cinaa oolu gadda isaa irraanfata. Ijoolleen mooraa kanaa immoo hundi isaanii jireenya dhokataa waan jiraataniif anaaf Simiraa qofatu hiriyaadha. Okay, amma naaf galeera. Waan sitti himu callisiti na dhaga'i. Jireenya keessatti jecha naaf hin galle jedhu yeroo jalqabaatiif har'a qofan fayyadame. Na faana yeroo jiraattu hunduma akka ani har'a naaf hin galle jedhistim akka nama tokkotti hin dubbanne. In ta'u taanaan garuu jireenya kee irratti faradaa jirta.
Maaloo si dhagayeera. Anoo maan dhagaye. Atoo naaf hin galu jettee hin beektu. Eeyyeen akkasii wayya. Amma deemuu dandeessaa. Tole maaloo haadha koo. Hiikamina hiikte. Mucaa akkamiin argadhe? Isa fayyadamee waan an barbaade gochuu nan danda'a jechuudha. Mooraa kana booressuun qaba. Maal waaqayyoo ko kennaa olarra nagumaan mana barumsaa keessaa dhabamte moo adiraa waaqayyo nagaa naaf godhi. Beenol nageessoo? Nadhiisi jaarra har'a qofaa koo ta'uun barbaade kanaafuu deemina biraa. Maal obboleessa koo rakkoo jira moo? Homaa rakkoo tokko iyyuu hin jiru qofaa koo ta'uun barbaade kanaafiyyuu na biraa deemi. Afaan Oromoo akkasiin dhaga'u waan hin dhaga'e tole jedhee si biraa deemu sitti fakkaata moo? Maal reekkas taanaan ani iyyuu deemuu nan danda'a nagaan ture. Beenol jaarra nan hordofin. Maal ta'etudha Beenol har'a ammoo? Gurbaa mucaan maalittiin jetteetudha? Amma maalittiin jechuu danda'a jetteetu. Durumayyuu itti tolaa miti barra. Beenol har'a waa dhibameera. Jaarraa isuma siree homaa ittiin jenneeti. Sitti meen jira barra. Amma maaliin jechuu ni danda'a? Kanaafuu maal ta'e jennare? Anaafis gaaffii kooti. Turi kennaa olarra kilaasii seenteetti? Hin argine. Waan jirtuuf natti hin fakkaatu. Boo isan jettuure Beenol kennaa oliin ala waan isaa arsu hin jiru. Yoo isa ta'uu baateeho. Na amma ni jaarraa akkasumadha. Hin ilaalame. Isa dhiisamma yeroo hin qabu. Dhimma dhufee hin xumuree deema. Ajaa'ibaadha ammoo. Haadha dhimmaa taate kaa. Maal gootaree haal tokko eenyummaa kee kan agarsiisanis gaariidha. Kanaafuu eenyummaan kee nama jabaa nama dhimma qabudhaa jechuudhaare? Ishoo qaxalee ilma sirriitti deebisteetta. Ani yoomii fireen kan sin beekumsa koo si firee si baara rakkadha. Atis dhaggeeffannaan baay'ee haasoftaati. Mee itti fufii maaliif dhufte? Har'a simannaa keessummaa haaraa tokkotu jiru. Kanaafuu yeroo boqonnaatti daqiiqaa muraasaa bakka walitti qabnu isaaniitti walitti qabamne simannaa goonaaf. Keessummaa akkamiitu immoo dhufa laati? Kanatti simachuudhaaf qophoofte kun. Oh my god! In dubbatamuun siin jedhe. Gurbaan qofaa wayiiti. Gaafa lubartaa immoo fiiggadha. Namuma akkamiiti maaloo? Innumti akkatti jajji kun. Keenan jedhama. Maal? Keenan jette? Miicuudhaan action. Eeyyee keenan jedhama. Maal akkanatti faaru beekta? Itti fufi. Yeroo mooraa guutuun gurbichaaf sagaddan. Miti? Ani haftee naan keessaan qabu. Nagaadhaan mooraa kana keessa jiraachuu barbaadda taanaan awwaamicha siif godheera. Dursi erga. Hin sodaatiin nan dhufa. Namni na dursii achi gahuyyuu hin jiru. Yeroo nuti eenyummaa koo agarsiisu ani sammaadha. Jaarraa? Jaarraa moo nama biraadha fuulli isaa kun? Oh maqaa waaqaatii. Action. Waaqayyo Beenol irra maal ta'e kan qubaasa ta'u kennaa ol akkanaa hin jenne irras jiru dhiqee dubbisuun qaba. Obboleessa koo Beenol. Filan qofaa koo ta'uun barbaade kanaafiyyuu narraa deema. Maal jechuudha? Ani filannoodha bara. Nadhii sitti waan as dhiisee deemu sitti fakkaata? Yoo sana iyyuu si dhiisee deemuu nan danda'a. Beenol maal ta'aa jirti? Ani siifan deema. Maaliif akka akkas ta'aa jirtu garuu baruun barbaada. Osoo beektu nan gaafatin. Ammas kennaa oltu si muufachiise moo? Osoo akkas ta'e hancaarra qabeessa bara. Naaf hin galle. Osoo akkam ta'e? Osoon isheetti dhiyaadhee natti dubbattee na muufachiiftee hangammachuu isaan danda'u bara. Jechoota ishee keessallee tokkumatti illee waan muufadhu natti fakkaata. Beenol, ani amaleetti nama gorsuun qabu. Garuu waan tokko sitti himuu barbaada. Innis yoo siif danda'ame kennaa waliin qofaa kee jaalattee hin gidirfamne. Waan feete siinaa jettu hanga dandeesse gaaffii jaalalaa isheedhaaf dhiyeessuuf humna horadhu. Inni kun illee waan fakkaatu miti.
Ani baay'een ishee sodaadha. Filannoo waan hin fakkaanne na deessin. Ture kanaafuu akkuma ishee jaalattetti hafuufi moo isheetu gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse jetteetu eegaa jirta. Inni kunis akka hin taane nan beeka. Ani garuu osoo qaqqabattuu akka namni biraa si jaalatu fudhannee sodaadha. Filannoo waa'ee kennaa oliif akka akkasitti nattaasoftu dhagahuun barbaadu. Been ol dhiifa manaa godhe. Yeroo tokko tokkos dhugaa jiru amananii fudhachuun barbaachisaadha. Kanaafuu dhugaan jiru kennaan kan nama biraataati jechuu keeti kaa. Akkas jechuu koos miti. Kanaan kana hundumaa sitti himeef akka ati booree horattu qofaaf. Filannoo nagayeera. Amma deemuu dandeessi. Tole waan an dhufeef sitti deema. Itti fufi. Maal ture? Amma daqiiqa muraasa booda akkuma laqanni nyaatameen barataa aaraa mooraa kana dhufetu jira. Ijoollee wajjin isa faana wal barsiisuu jira. Kanaafuu irratti argama. Kun waan ta'e hin beeknedha. Akkas gochuun maaliif barbaachisa? Inni barattoota haaraa kana dura seenan irraa waan addaa maal qabatee ture? Maaloo dhiisi. Gurbicha osoo agarte kanaan booda nuuf dhumateera. Gadi jennee immoo buluudha. Namuma takkas jejjii kanallee baruun koo dirqamadha. Isa siif wayya. Booddee immoo piroogiraamicha irratti argamuu dide jedheef akka addunyaa biraatti sin ergineef. Maaloo filannoon irraa deemi? Aboo siifan deema kan loli. Isa siif wayya. Gurbaan akkas filannoon jeju kun nama addaa ta'uu qaba. Ni ilaallame.